Agarsiisni torbee dippiloomaasii mata duree dippiloomaasiin keenya faayidaa biyyaalessaa keenyaaf jedhuun godambaa saanchiitii banameera. Saganticha irratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawaa Diimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa Saahilawarq Zawudeen dippiloomaasiin Itoophiyaa bu'aa bayii hedduu keessaa kan darbe ta'uu kaasaniiru. Itoophiyaan biyya bulchiinsa mootummaa yeroo dheeraa qabdu birmadummaa ishee eegsisuun biyya baroota dheeraaf jiraatte ta'uu ishee pirezidaanti Saahilawarq ibsanii biyya dhaabbilee idil addunyaa hundeessan keessaas ishee tokko ta'uu himaniiru. ከሀገሮች ጋር ያለን ግንኙነት ዘመን ያስቆጠረ ብቻ ሳይሆን walitti dhufeenyi biyyoottan garaagaraa waliin qabnu baroota dheeraa kan lakkoofse qofaa osoo hin taane waltajjiiwwan michuuwwan baay'ee itti horannedha. Fakkeenyaaf biyyoottan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata gamtaa Afrikaa hundeessan keessaa Itoophiyaan ishee tokkodha. Kanneen waliigalteef konvenshinota adda addaa mallatteessan keessaa ishee adda dureedha. Seenaa keenya keessatti hojii hooggantoonni biyyattii hojjechaa turaniin hojii dippiloomaasii Itoophiyaa haala gaariin waamsisuu danda'an galmaa'aniiru. Kanaanis biyya dhagahamtummaa qabdu taatee baraa baratti darbaa as geesseetti. Yeroo ammarra jirru baay'ee rakkisaa akka ta'e beekamaadha. Sababa miidiyaaleen hawaasaa odeeffannoo sobaa tamsaasanii dhugaaf soba adda baasuun rakkisaadha. Nutis kanarraa ka'uun dippiloomaasiin keenya kan yeroo wajjin deemu akka ta'u taasisuu qabna. Kun immoo kanaa ol tattaafachuu gaafata. እኛም ዲፕሎማሲያችን ከወቅቱ ጋር የሚራመድ ማድረግ ይኖርብናል። የበለጠ ትጋትን የሚጠይቅ ነው። Faayidaa fi kabaja biyyaalessaa Itoophiyaan qabdu eegsisuuf hooggantoonnis ta'e dippiloomaatonni tattaaffii bal'aa taasisuu isaanii pirezidaanti Saahilawarq kaasanii yeroodhaa gara yerootti hojiileen dippiloomaasii agarsiistuu gaarii ta'an galmaa'uu isaanii kaasanii bor kanaa ol hojjechuuf qindoominaan hojjechuun furtuu ta'uu yaadachiisaniiru. በዓለም አቀፍ ደረጃ ተገቢውን ቦታ ለማግኘትና ብሎም ለመደመጥ አስቀድመን የጋራ ቤታችንን ማስተካከልም ይጠበቅብናል። Sadarkaa idil addunyaatti bakka nuuf malu argachuu fi dhagahamtummaa qabaachuuf mana keenya waloo sirreessuu nurraa eegama. Hojii dippiloomaasii keenya har'aa kan cimsuu dandeenyu gootummaa kanneen biroo hojjetanii fi daandii isaanii qofaa hawwuu osoo hin taane dhaloonni ammaas ashaaraa isaanii kaa'uu qabu. ትውልዶች የራሳቸውን አሻራ ማሳረፍ ይጠበቅባቸዋል። Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon agarsiisni dippiloomaasii kun seenaa dippiloomaasii Itoophiyaa kan leellisu kan ammaa kan himuu fi kallattii gara fuulduraa agarsiisuuf kan qophaa'e ta'uu kaasan. አሁን የሚታዩትን ጫናዎች ተቋቁመን ብሔራዊ ጥቅማችንን በዘላቂነት የምናስከብረው dhiibbaawwan yeroo ammaa mul'atan dandamannee faayidaa biyyaalessaa keenya itti fufiinsaan kabachiisuu kan dandeenyu tokkummaa keessoo keenyaa cimsuudhaan seenaarraa akkuma baranne ammas akkuma argaa jirru jabina biyya keenyaa ija gaarummaan kan hin ilaalle jiru gaafa weeraramne kan ija keenyan dhageenyu karaa seera qabeessa ta'een faayidaa keenya kabachiisuuf tarkaanfii tokko yeroo tarkaanfannu iyyi taasifamu baay'eedha. Kun immoo yerootti aanu keessatti qormaata akkamii akka ta'ee fi hojii cimaa akkamii akka barbaadu kan namatti agarsiisudha. በመጪው ዘመን ምን ያህል ፈተናና ምን ያህል የተጠናከረ ስራ እንደሚጠይቀን የሚያሳይ ነው። Itoophiyaan dhiibbaawwan idil addunyaa qolachuuf tokkummaa keessoo daran cimsitee itti fufuun murteessaa ta'us obbo Dammaqaan dhaamaniiru. የድላችን አልፋና ኦሜጋ ውስጣዊ ጥንካሬያችን ነው። Ciminni keessoo keenyaa injifannoo keenyaaf alfaaf oomeegaadha. Dippiloomaasii fi ciminni keessoo bu'uuradha. Kanaaf Itoophiyaan gama hundaan injifattee akka keessa dabartuuf rakkoo keessoo keenyaa humnaan caalaa wal dhageeffachuun karaa nagaan hiikkachuun nurra jira. Kanaaf immoo hunduu qophii ta'uu qaba. Hunduu ambaasaaddara nageenyaa ta'uus qaba. ሁሉም የሰላም አምባሳደር መሆን አለበት። Agarsiisni torbee dippiloomaasii Itoophiyaa kun hanga amajjii 24 bara 2016tti kan itti fufu ta'uun himameera.